Sangkau wamauda fatola argane gamajala ya jul islam bakajir tanuti barno tanjabaju dirkamanurati wallala nusete nulante dobati yo wanjari barambaru damnenuti ummata wambeine setenu tufati akabir risala nuradakefati akuma ilmindene barama jerote sanas barfaki tana foldurati walfana baraju dandenya waliti dubiya kanarati lafne jirahalan arganne ergamajala anuqilni rabbi alhamdulillah fa ni'mal mawla arganne ergamajal anuqilni rabbi alhamdulillah فنعم المولى أرجعني جماجال فنعم المولى أرجعني جماجال فنعم المولى أرجعني جماجال برتني دين وجههم ما تنسى كان خدمة kabate senano jikesa ada Islam mau jimir kanesa ati soda rabbi kabda kalbi kesa kanafa kana maegata gagesa dawa damata hansa biya tolawlan barhidan nunke nya nabi muhammadin المال فقودن قفت مال فيده يولا لتفني شرنو قمدي الدنيا برو تركا قبدي الرجالان دنيا انجرا شفت عبدي كمال قبا قبدي براتس جاهلا ارغني ارغما جالا كينيا غروبيكم سيارا برفيدي كان قبرو تر يوم بوا قبدي bersifat fardi ilman bersifat barnota tiotar tu rabbi tu gargara jabe fadu abdi buru sif gamati faida salalan argane ergamajala umri dargaku baye barbada shay dargaku tagada khairi كان درجكو فارف مع عبادا أن ننجد ملئنا من ما يهادا الروا برتي برتال ديني تسجر كابي كم زيادة حرمت يادا بوام بودا تولا أرغاني كما جال نوفين ربي الحمد لله فنعم المولى أرغاني كما جال نوفين ربي الحمد لله فنعم المولى ورحمة الله وبركاته الشمار كفو يا بجراتني إذا الحمد لله جرة وهم التجران ربي شكروا توبر باتسادا جروف عمات تفتنوا نجا أول قافتون عاداتنا قرو أكجروا تنجروا جوجودا akkuma beekamu tundi keenya torbee kana keessa gaddarra jirra garuu yeruma dhufnee gara online kana seennu gadda malee wanti nu gammachuu titi sarraa damma hin eegan beektanii aslan nama kanni sarraa damma eegan titi sarraa damma hin eegnu nuti ati Nazir Haji Nura ana kana mayu xinneessi haadha Nura maal sinin jedhu nu warra kabajaati kabajaan si waamna abbaatoof mara jedhee boofti ati jettee gandummaa waliin laaqxe baramee qadaddeebite yeroo mee qadaddeebite jimmaan arrabsaa deemte sirraa callifne nu dhimma gandummaa ganda feetu jimmaan arrabsu miti kopheen irra deemte homaan itti fa
garuu har'a maddaafar jedhama beekte kun mudaffaruu keessaa baatee ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatiin ati hudduu booyyee keessa seeni jetta ati hudduu booyyee ja'azaabul ariiqiin keessa bu'i sammuun kee aslan sammuun namaa keessa sammuu ilma namaa keessatu tarbiyaadhaan guddatte ati osoo maatii nagaadhaan guddatte waa'ee diiniif waa'ee islaamummaa osoo barte ustaaza keenya kabajamaaf jaallatama lubbuu isaa dabarsee kenne kana ati hadha hudduu booyyeef hudduu muuziqaa kee fi nashidaa kee jette I am so sorry baay'ee tokko gadda osoo dhuftee bakka jiru jecha kana ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatiin jechuu keerra osoo bakka jiru kan abbaa feetan itti argite billaan garaa korra dhaabde natti tola ishee ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa jechuun nama maqaa keetiin waamamu ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa nama afaan keetiin waamamu miti nama biiraa fi farsoon konkolaataa keessa fudhatee deemu maqaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatiin hin taphatu wal beekna bar nuti walitti duulle diina ofirratti hin gammachiifnuuf atamma yaadni kee ummata gandaan walitti naquudhaaf ummata gandaan walitti naquudhaaf garuu hin milkooftu Harargee deemi shawaa bakka feete deemi nama ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa irratti jimmaan dhiisi bakka dhaloota ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa jechuun kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran kan ummata Itoophiyaa maraati nama ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa jettee iyaadiin hamlee kamiin ati gadi baate waa'ee ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa barreessitaati isaayyummoo maanguddoo dhufanii kadhatanii jennaan barreeffama sana kaafte maxxansi waa'ee ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa yeroo baay'ee deddeebitee dhiifama deddeebitee garaa marrimaan keenya nu gubuutti jirtaati baay'ee nu gaddisiifte har'a garuu wallaahi laazim barreeffama kee kan sana yeroon asiifachi ijoolleen ooftee jennaan silaa akka keetii miti nu dalagaa qabna barreeffama kee sana yeroon ilaalu keessi kootu na gubate wallahi naziir feetu samaa irraan akka malaayikaa bu'i feetu akka malaayikaa akka kana samii irratti barrisi osoo hadda na bira jiraatte ati osoo aniifati bakka tokko jiraanne wallahi yookaan situ jiraata yookaan anan jiraata ani ati ijoollee arsii bakka hin buutu aslan ati walitti naqxuudha ati aslan hodhituu beekta suphituu ijoolleen arsii nama akka keeti afaan badduuti beektee nama meeqa wajjinaa si wajjin jiraanna nama xiqqaaf guddaaf ol jedhanii kabajaa namaa kennan wajjin jiraannaa sitti iyyuu jechuudha har'a sammuu kee kamiin hamlee kamiin ati gadi baatee ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa manni badii qabaate ni rabbiin miti badii qabaachuu danda'a dogongora qabaachuu danda'a ati har'a akkamitti gadi baatee ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa hudduu booyyee seeni jettaanaati ati hudduu booyyee ibidda ja'annamaa bu'aati hallayyaa bu'aati si malee namni afaan qabu hin jiru si malee namni keebbii akka godhate dhufee asirratti of tintinaa jedhu tan namarratti daddarbatu hin jiru nu beekaati bar ustaaz keenya moo ati ko kana rabsite adda Raayyaa Abbaa eenyu miti yookaan immoo anaa miti yookaan suuraa ko gadi gaggaragalchite yookaan immoo ijoolluma keenya pirezidaanti Maammee afaan pirezidaanti Maammee jijii irratti misraaq irratti barte ustaaz keenyaan kana jettaati ከዝንብ ማር አይጠበቅም ሲጀመር ቲቲ ሰራ ደማ እኔ ገኒ አቲ ባየ ግራኑ ጉብቴ መድ አቲ ዲፋ መጋፈቴ የሮሜ ቀገዲ ባቴ ነው አረብስታ ዲፋ መጋፈት ሰበብ ማሜቲን ኡመታ ወልቲ ቀርዴ ጅማን አረብስታ ገዲ ባቴ ዲፋ መጋፈት ሐቀሞ ገሩ ኢጀከኛ ሚርጋ ዋን ኑቲ ቀብኑ ዋን ኑቲ ረቢን ገዲቲ rakkina keenyaaf gadadoo keenyaaf waan hunda ittiin abdannu nu waa'ee oromummaa waa'ee maali siyaasaa keessanii waa'ee maali keessan bawwaatti naqadhaa amantaa keenyatti hin bu'ina
ustaazota keenyatti hin bu'ina bas yeroo kanatti nu rafisi taanaan dandeenyu nuti amantaa jechuun waan hadhaa asirratti gadi baatetti didichitee ol galtu miti kun waa'ee qabri keenyaati waa'ee eenyummaa keenyaati amantaa jechuun har'a ati jecha nama tokkorraa hin eegamne wallaahi muslima dhiisiiti kiristaanni Itoophiyaa keessa jirullee lubbuu isaa gararraa ustaas keenya jaallata maaliif yoo jette ustaas keenya jechuun bakka dhaqeessee yookaan immoo hudduu booyyee keessa galchite yookaan immoo maal keessa galchite haalatti waamte kanaan hin jiru beekte ustaas jechuun yoo ati addu aadee yoo ati boostu boo'ee yoo ati beeloftu maal jedhee yaadatta yeroo ummanni Sumaalee gara Baalee kana achirraa buqqaan dhufan nuti ijoollee keenya fudhannee firaashii irra ciifna ummanni keenya biyyeerra rafaa'edha ati biyyeerra raf yaa gadhee guddisa badde ati beekte namni adabaan guddate akkasiin godhatu sila waan dubbattuuf waan asooftuuf sila rabbii kee ofirratti sodaattaati kiristaanni tokko wallaahi Itoophiyaa keessa dhaqeetti nama kiristaana tokko naa baasi nama ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa ustaazota keenya jibbu dhaqi nama tokko keessaa naafidi osoo mti tokko dhufe nama lubbuu isaa Raayyaaf kennu meeqa jira har'aati gadi baatee muuziqaa keef maal kee fudhattee hudduu booyyee seente jettaan ustaaziin garuu ani nama kana sammuun isaa dhoqqeetiif deebii kennuun nun barbaachisu garuu dhiiga keenya danfee beektee wamti tokko ka'ee kaate waa'ee Jimmaa laaqu wamti tokko ka'ee kaate waa'ee ummata keenya kopheen fiiguu barbaadda maal of seeyaa jirta ataas lan baay'ee of jajjabeektee nama kompiitara asi birrii dinaara 120 bitamu bitee dhufee ummatatti liivii waraabee agarsiisu maal of seetaati ndee malaayikaa waa'ee of seetee bar moo ati rabbiin of goote ana maashirratti taa'ee wama achi gadi hin buuneef gootee bar ati kun nama bishaan dhugee nyaata jiraatu bara akka nama tokko bani adam yoo feete ustaazota keenya gadi buuftee lafarra irra deemta yoo feete abbaa feete guyyaa tokko saabiyyiin waan ati jedhaa turte si argeera garuu deebisii laachuuf dhiifne waa baay'ee sirra dabarfanne jechuudha waan feeta waa'ee aangoo waa'ee maali akka feeta raboo keessaa irra deema waa'ee amantaatti nutti nufiin maal badii ustaaz Raayyaa qofa si mul'ate moo sababuma umti tokko ati sababa argattee barbaadee ummatuma nu qabna jennu irratti fiiguu barbaaddaati lafarra fiigduu dhabdee moo ummatuma horii meeqatu guute rabbi jedhaati kamiin ofirraa deeffannee kamiin dhiifna bineensa meeqa rabbiin nu keessatti akka kana uumee jennaa mataan nu naanna'aa zamana kana ati nama guddaa miti bara ilmi namaa tokko yoo harriin tokko mataa isaa irratti ergame mallattoo du'aatu sitti ergamee jira adaba bitataa deemta malee xinnaataan deemtu ati bar namni tokko yeroo umriin isaa dabalaa deemu sammuun isaallee bilchaataa deema ati xinnaataa deemta ati sa'atii kana osoo ilmoo qabaattee ilmoo keetiif waan gaarii barsiifachuu qabda bar ummata quxisuu keetiif obbolaa keetiif nuyiif waan gaarii nu barsiisuu qabda ati deebita akka daa'ima dhoqqee bukeessaa dhoqqee sanaan kaatee nama gurguddaa hayyoota qabu barbaadda jechuudha maal yeroo hunda akka nu xinnaannee gadi buunee nama kana arrabsinu nun godhina asi kan gubanne kan madaan keenya osoo hin qooriin asi immoo nutti kaaftanii ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa jeneraal Kamaal Galchuutii dhiisiiti orma isa kaaniifillee nama shiira yaade yookaan immoo nama dabaatti yaadu miti atu beekta lubbuun kee beeka garuu maraatuuniif machi deem badduu jedhanii isiidhuma keessa dhokattee jirtutu gaafa machoofteef gaafa maraate nama keessaa yaati beektee ati saalfattu xiqqoos yeroo gadi baate ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa fin akkas jettu walli isaa eenyuun arrabsaa seeti ati arrabsita seeti yookaan immoo isi akka kooti qalqalloo kan isi akka kooti nama maan qabne gadi baate waan akkanaa itti barreessituuf jedhaa arrabsaa jirtu jiiji seetee moo misraaq seetee moo jararratti afaan bartee beektee ummata
hadhaatu ustaaz raayyaa qofa